ilmaan marawwaa bareentuma kan ta'an Oromoonni ituu amma godina Harargee Lixaa jedhamee beekamu keessatti bal'inaan qubataniiru. Shawaa Bahaa keessas aanaa Fantaallee keessa akka jiraatan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa irratti barraa'ee jira. Oromoonni ituu dachii Carcar keessaa fi achirras dabre gara dhuma daangaa kibba Affaariif gara kaabaatiin ammoo naannoo laga Raamisii fi laga Waabee Shabaleetti babal'atanii jiraachuu isaanii ragaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Ituun mana lamatti qoodamuudhaan kan qubatan shanan mana Baabboo fi arfan mana Ituu jedhamaniiti qoodamu. Shanan mana Baabboo jechuun Baabbo, Alga, Galaan, Waarree fi Gaamoon irra caalaan ganda karaa Qururaa irraa gara lixaa hanga magaalaa Bordoddeetti qubatanii jiru. Arfan mana Ituu jechuun Aadayyo, Aroojjii, Waayee fi Baayeen Qurqura irraa gara bahaatti hanga Burqaa Machaaraatti qubatanii jiru. Haaluma kanaan wirtuuwwan qubannaa gosoota kanneenii yeroo ilaallu Adayyoo fi Baayeen amma aanaa Bookee jedhamu keessa, Waayeen aanaalee Ancaar, Gubbaa Qorichaa fi Habroo yookiin Salqee fi Bookee, Aroojjiin aanaa Daaroo Labuu yookiin Labuu keessa qubatanii jiru. Wirtuuwwan Baabboo aanaalee Gammachiis Qunneef Bookee, Gaamoon aanaa Mi'eessoo, Galaanii fi Waareen Midhaayidduu Baddeessaa fi Salgan Gaadullaa Waaccuu Luffii qubatanii jiru. Walumaa galatti aanaalee akka wirtuutti gosoota Ituutti tuqaman keessaa gosti hedduu wal keessa kan qubatanii jiraatan ta'uunis ragaan arganne ni agarsiisa. Dabalataan Aaniyyaa yoo ilaalle Oromoon Aaniyyaa gosoota Harargee keessatti argaman keessaa isa tokko yoo ta'u, Aaniyyaa kibba gaara mul'ataa keessaa gara lixaatiin hanga laga Raamisii fi gara bahaatiin hanga ganda Watar Gobolleetti jiraatu jedhama. Onni Aaniyyaa gaara mul'ataa keessa haa ta'u malee kan isaan bal'inaan jiraatan garuu naannoo gammoojjii gaara mul'ataa akka ta'e beekama. Kana malees aanaa Bookee irraa kaasee gammoojjii gaara mul'ataa hunda darbanii hanga magaalaa Mulluutti dhiyaatanii akka qubatan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhu irratti barraa'ee jira. Walumaa galatti Aaniyyaan arfan qalloo fi Ituu irraa gara kibbaatiin kibba Koonyaa gaara mul'ataa jedhamu daangaa naannoo Sumaaleetiin godina Baalee fi Arsii jidduutti qubateera. Arfan qalloo Oborra, Baabbile, Dagaa fi ala Harargee guutuutti qubatanii jiru. Kanaan alas Ogaadeen naannoo Jigjigaa keessatti darbanii akka argaman seenaan barraa'ee jira. Oborra yoo ilaalle Oborraan dachiin irratti qubatan kun gama bahaatiin hanga magaalaa Dadar, gara lixaatiin hanga laga Burqaa yoo ta'u, baha magaalaa Calanqoo irraa gara kaabaatiin hanga ganda Kaaba Eerar Gootaa fi daangaa Affaar gara kibbaatiin magaalaa Dadar irraa gara hanga sulula Raamisitti akka qubatanii jiran barraa'ee jira. Kan biraa immoo ala yaa ilaallu. Ala gaara mul'ataa keessa akkasumas aanaalee Meettaa, Qarsaa, Haromayaa fi Fadiis keessatti hedduminaan qubatanii jiru. Kana malees naannoo magaalaa Dirree Dhawaatti argamu. Ala gara kibbaatiin Aaniyyaan, gara kaabaatiin Liisaanaadhaan daangeffama. Gosawwan arfan qallootiin marfameeti jira. Kunis gara lixaatiin Oborraan, gara baha kibbaatiin Nooleen, gara bahaatiin Baabbilleen daangeffama. Gosoota arfan qalloo keessaa inni tokko Daga yoo ta'u, innis gosoota xiixanna 3 of keessaa qaba. Akkaataan qubsuma isaanis Nooleen aanaalee Kombolcha, Hundannee fi Toora san keessa qubateeti jira. Nooleen kan argamu kaaba magaalaa Hareer irraa hanga gammoojjii Affaaritti. Ilmaan Dagaa sadeen kana keessaa Nooleen gara lixaatiin, ala gara bahaatiin Jaarsoodhaan marfamee argama. Jaarsoo ilaalla. Jaarsoon lafti irra qubatee lixaan Nooleen, kibbaan Huumeen, bahaaf kaabaan Sumaaleen daangeffama. Jaarsoon aanaa Jaarsoo keessa kan qubate yoo ta'u, aanaa Gursum keessattis ni argama. Akkasumas qubsumni Jaarsoo kan naannoo Jigjigaa keessa jirtu Geelboo, Makkanniisa, Idillee, ganda Hasan Eeyboo, ganda Oromoo, Jiirillee, Tulluu Gololchaa, Jaajilee, Cinaaksan, Qoocoraa, Goorii, Aamolee, Aleensaa, Mudhii, Daawwee, Risaam, Daawwee Qoree, Ordoo Biyyoo, Ambaaroo,
darbii, eela, agamsa, ganda gool maayaa fi kan kana fakkaatan qubsuma jaarsooti. Jaarsoon noolee irraa gara bahaatiin gaara Abdallaa fi gaara Qunduddoo, gara lixaa irraa gara bahaatti hanga gaara Aamoleetti qubataniiru. Jahan jaarsoo akka teessoo isaaniitti jahan mirgaaf jahan bitaa jedhamanii waamamu. Huumme onni huumme aanaa Gursum yoo ta'u, dur akka jecha manguddootaatti hanga dhagaa habruu fi tulluu guleediitis qubatanii jiru. Huummeen kaabaatiin jaarsoon, gara baatiin sumaalotaan, gara lixaan nooleen, gara kibbaatiin baabbilleen daangeffama. Baabbillee erariin eegalee hanga Gursumitti huummee of jalatti muree karaa jigjigaatiin aanaa baabbillee fi fiiqiin hunda qubsuma baabilleetiin. Hordoftoota keenya, seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa kitaaba jedhu keessatti waa'ee qubsuma Oromoota bahaa isinitti himnee jirra.